Mare Danga kababar metamne Nabo Bekum samo karshi chalan nane waletir Bekum satte mataraste Fuldra kana teessa dur Fidi ittide inaafoo shaatan anin dhufa taaziyaa qabrillee namni haatu tanumaan dhufa Yo ya harka fune akkam jirtu maatiiwwan chaanalii Roba Badeera akkam badeenan beeka baay'ee badeen jira keessaan illee namoonni baay'een na gaafachaa turtani jetta gagaafa bareechite sobdu Videoon gadhiisu kana carraatee yoo si bira ga'e beeku maaliifi chaanalii 0 akka waan ta'an chaanalii 0 irratti video post gochaa turte maaliifi turee waan ta'an post godhuu fi videoon kun namoota baay'ee bira naa ga'uu hin danda'u algoritmii YouTube immoo nama amma video YouTube irratti post godhuu barbaada sinii galee yoo kana please namoota baay'ee bira akka ga'uuf hundi keessan video kana like godhaa hiriyoota keessaniif namoota beektaniif illee share gochuu hin dagatina comment illee barbaachisa barreessuu hin dagatina video jaajisootaan video gidduu kana ajandaatan muraasa ta'ullee malee isinii qabadhee dhufee jira video kana like gochaa gara video kee yaademna yaa ummata awwi modeling academy yookaan awwi abtamu kan jedhamtu mucayyoo see paantiidhaan bishaan keessa ooltu sana akka taatan taati meena fuusisaame kayeemmoo fuudhee shamarran warra kan garaa gubuulaata yoo awwi abtamu na diddeemmoo dabtara bukkee dhaqeetanii hurriitti marii akka isheen heerumtuun godha dhugaan jechaa jira jaalladheen jira garuu yoo namoonni diduu dandeessiyuutiin hin qaanoftu isheen sudduun qabdu ani sudduun qabu kamtu dhiiraa kamtu dubararee miilli ishee tokko gurraacha tokko immoo diimaadha maaloodha wantichi maaltu nutti dhufaara dhugaan jechaa jira dhugaadha nan diddu osoo na diddee immoo bishaan hin obbuusan yookaan of hin ajjeesa na diduudhaaf mirgan qabdu malee miliyoon dirribaa argattee moo dhabdee miliyoon jechuun doolaara jechuudhaan paawundii jechuudhaan yuuroo jechuudhaan tiriidentii oromoo jechuudhaan bakka dhugaan jechaadha warqii jechuudha bakka kan hin argamne jechuudha miliyoon dirribaa bakka argattee moo dhabdee yoo isheen diddees hurriin itti maran nan jiraachisin mee waamna fedheef akka taatan taati silaa obaa inni keenya miliyoona 60 mee birrima dhibba naa buusaame awwi modeling academy yookaan awwi abtamu sana na fuusisaame shamarran warra kaaniin garaa guba keessumaa shamarran wallaggaa garaa isaaniin guba ishee fuudhee nan jiraachisin dhalaadhaa qabbana namarraa dhoorka jettanii kunoo na fuusiftanii hallayyaa nanayxanii kunoo har'aanta namudhii lafarraa ol ka'uu hin dandayu mana haakimaa dhaqee viitaamina fixxe naan jedhanii baatii lama nyaachuun si barbaachisaa naan jedhanii baatii lama eenyuun na nyaachisa me'an eenyuun na nyaachisa dhalaatamtu qabbana namarraa dhoorka qabbanaa si seenaa uyi aboo antiyyaa hallayyaa seenee teessanii hallayyaa akkan seenne warri baadiyyaa jirtan akkanaa jettanii baadiyyaa teessanii sossootanii anuu tarabbii keessaan jira akkaan an ta'en taane yaaboo isiniif hin dhaaman tana arra mudhii lafarraa ol ka'uu hin danda'u mudhii na citte khalaas waa takka faayidaan qabdu naan jee doktorri faayiduman qabdu naan jee khalaas anta maafi faayidaa naan jee xiyyaa dhabamneeti akkanaa wajjin hin dhabamne isinee nan kolfisiisneeti yaada isin qabuuf isa kanaan innis ጓደኛም ሚሊዮን ድርባ ካላስ Ubale habu afaan oromoo gochuu ture immoo Garbi AI generate ajaa'ibli gara iddoo biraatti deemaa jiru. POV konkolaataa bitattee mucaa isaa qormaata si dhoksaa ture gaafa argitu.
Yooni. Akkam ana dhaadhoo keedha. Gabayyoodha. Attam naguma. Na yaadattee? Si yaadadheera. Abbaa morma koo si guddise morma kana. Sirraa hiixadhee fuudhuttiin hin argitu mormicha. Yaadatta amma akkuma irrii kana ammattee teessaa qormaata gurbaa. Konkolaataa bitattee? Maarree beekumsa moo qarshii caalannaan maalitti jedhu? Beekumsa itti mataa raastee fuuldura kana teessa dur. Maal hojjetta? Beeksisaan barbaada kan jennu. Asii hojii wayii jira naachi CV koo gashadheen nu faara. Hojii barbaaddaa? Kun hoosiin darbe. Uttus natti dhumnaan inni bira hin darbeenu. Naa gadhaanis guyyaa tokko hojii. Naa darba naafis. Ati rifeensa guddisati. Kiisii guddisna nuun. Yefiraak shiilecha. Piip! Akka qalliitti hojjetan malee wanta lafa bu'ee adeemaa jirudha kun bara ammaa kanaa jechuudha. Halo. Garaa gubadhaa. Dheengadda kophee takkittiin dhoolkite kophee nama taasisanii daga jeetti. Harree adiin bitadhee sinjii harree. Dhala gurraacha kiin. Ishee gurraacha. Keessiin adii gubbaan gurraacha. La ilaha illallah. Kophee nuyi danni. Firii hunda himi diina kiyya hunda garaa gubi. Miika amma irraa hin. Irraa duurummaa qabdi jaa kaartoona keessaa baafne. Kophee didaani daasa sikkannoo didaani. Daasa na dide hunno. Itti dubbadhu hin itti dubbadhu. Abaa wadaay. Rabbi kana marraa giggiiru. Kophee miila lamaa dide hunno miila afuriin deema harree miila afuriiti. Amma Dubaay inni sinjaa. Itti dheeyina afooshaa tanaan hin dhufa. Taaziyaa qabrillee namni haatu tanumaan hin dhufa. Amma miilaan hin dhufu. Hai ame kurban dah boleh kan ada kurban tu. Abah makinah mo. Abah makinah tu betul betul apa? Wei tu beri angkano mah bire. Bilal bui ni tapi. Bilo bui kurban tu belut. Rekan hari. Nanti siapa tu? Ini tarik. Lan. Bakalaba jutin daba. Bakalaba jutin daba video mati. Video nare. Dem. Ah. Durba amanurra hoolaa barsiisuu naa wayyaa. Kanammaa dubararraa arii biraa jira malee. Nama beritu maaltu baduma. Akkasitti nagaa gaafatan ni joorma akkasitti nagaa gaafataa. Maal akkanumatti naguma. Raatee ni joorma. Maal taankashi. Kifti kokotta deemte natti ni jinan. Ana wajjinis manhaan ba'ini sin jedhee si dadhabee. Na wajjinis hin deemin. Mana taa'ure. Akkanumatti kututte mana kututte. Maa hojjani. Shawii. Karaara deemaa. Shawaan gisa. Kotila sittani madda shawii. Maa eenyudha mincayyaa ollaa teenyaa san. Naguma hinaan jette nagaa hoqa nagaafatte namni nagaa hoqa si gaafatte. Nama nagaa akka keeteen nama gaafatu. Achumaan akkanatti xiqquma naammadhe akkatti xiqqoof jalatti. Achumaan nan dubbisini maali attaakino oli taalti. Maal gocha ammataa akkanatti nagaan gaafattu. Baay'ee miti shawii akkanumatti naamma. Akkanatti ammatte. Akkasitti naammadhe. Akkanatti ammatte. Sababaan ammatta shawuu. Jaldisi. Galatooma. Naannoo Amaaraa keessatti humnootiin finxaalistoota faannoo qabeenya birrii miliyoona 10tti tilmaamamu gubuu isaaniiti kan Itoophiyaan Pirees Ejensiin gabaasarra qabatee ba'een addeesse. Meeshaaleen birrii miliyoona 10tti tilmaaman kunneenis ammoo meeshaalee barruu barataa kitaabilee garaagaraa akkasumas ammoo walumaa gala wantoota mana barnootaa keessatti argaman kitaaba barataan irraa baratuu fi akkasumas qajeelcha barsiisotaa dabalatee konkolaataawwan adda addaallee daandii irratti gubuu isaaniitu gabaafamaati kan inni jiru. Luuk maayimummaa ilaalle ilaale asirra barachuu dandeessaa maayimummaa. Yoo barattees barachuu dhiistees sanuma siilsiloo maal gooti bakka guban. Kanaaf viidiyoo keenya har'aa hangamaa ture kan daawwachaa hanga sa'aatii kanaaf yeroo kana keessa guddaa isin galateeffadha. Machaachuu. Peace out.